ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. Sainsi male, terkam kita boleh mungkin cetere macam, waktu kerana sainsi, kamu untuk sainsi, sifai kita sainsi. Wan jandi, jandi wan jandi. Itu buat yang malah fai sih mo, amma tidak lagi fadu lah, rajo tak ada lagi fadu, kuno na rajo tak. Ipai bisa. Karama kono filatera adunya kanarra ana nabilatera karama ko ana afayyendi biyya lafa kanarra ana male kambiranin juru nabuketi bida fayyendi jira elamo nattargamara era mata ke siwaranara nattargamara karaman ko nattimara dudda ke molitti qabara milla ke takale walti sikabera kuno nattargamara kottu kagara ko kottu ana koroichi sa kottu akka warra saayinsii dheebdu akka warra raajota sobduu isaanin hin dhaga'ini kottu ani waan biraan barbaadu hoolaa adda booqaa tokkoo fi hindaaqoo gurraatti dhiiga ishee naa fidin kottu na bukkee hin fayyitanatti meera karaamaan ko na bukkeedha fayyina qofa ammoo bite qabeenya amma barbaade siifan kenna kottu na bukkee kan na bukkee dhufe akkasumaan deebi'een jiru karaama fayyise kuno innooti caali amma moromisiisutti kee sila walitti amma kuno oromisiisutti kee maal goona kan miira bishaan ishi maalo Mana bako bakka ganama itti laladde galgalammo bakka itti argamende mara maal bonesa bujake maal tokko si godhe ijiko ma unamma rabbi ganamu ma kaase deemtare malanteessu maatu surakis karaarra gufuu meeqa jira doobaatti dhaamtee kufneo maalechuu keeti ija foonii kootiin argu malee iji laphee koon argaban waaqayyo na wajjin jira waama fedheefuu maali ariifachaa jirta nagaaramni maaloo bonesa qotoqot lafaa kee dhukkubsa kunoo sireen waggaa meeqa guutuutis sababni dhukkubni isaan beekamu guyyaa sadan tokko sabala geessee ture hin fayyin amma kunoo beekaa bukkee geessaadhanii
Kuna raaju tabu kee geessine saayinsii buqqeessee itti fuudhu. Kuna amma kutti cimeenaan bishaan. Dhukkubsataa Waaqayyoo gaafachuun illee gaariidha. Ani illee nan ariifadha yoo fedha keetiin itti naqeen ilaali. Rakko maal obboleessi kun? Waaqayyo si hamaa fayyaadhaa obboleessa nagaadha. Nagaa galata Waaqayyo. Maal taatees? Maalan beeka. Kunoo waggaa meeqa ta'eera. Erga siree irratti gale. Anoo waliin isaas hin beeku. Ganama sireerra gaafuma inni barraaqu. Ka'uma buusee ilmarraa fuudhadhame. Akkasittiin of arge. Amma waggaa baay'ee dhukkubsachuu koorraa kan keeyyuu. Waaqayyo waan na uume waan na irraanfate natti fakkaate. Jireenya koo biyya lafa abdii kuteeras. Waaqayyo irraa abdii kutee. Duuma koolchiisee gachaara. Akkasitti Waaqa kee gaddisiisi. Waaqayyo kan inni waa godhu sababa qaba. Sababa baay'ee qaba Waaqayyo. Isaan keessaa sababa lamaan tokkoon sitti hima. Tokko waaqummaa isaatiin mul'isuuf. Inni lammaffaa immoo uummata isaatiin barsiisuuf. Yaa obboleessa ko mee seenaa tokkoon sitti hima. Dubartittii ishee waggaa 12 guutuu dhiiga ishee cobsaa baate. Waaqayyo takkaadhaan fayyisuu dadhabee. Waaqayyo takkaadhaan fayyisuu dadhabee mini. Aboo waaqummaa isaa itti mul'isuu fedheetu. Dubartittiinis amantii isheedhaan dhattee qamisii isaatti buutee ni fayyite. Atis amantii keedhaan dhaabbadhu mana amantii keessa duriitti deebi. Obsa godhadhu. Anillee kanuma sitti hima. Amantii kee ishee duraatti deebi. Obsaan ta'i adaraa kee jedhi. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Waaqayyo si haa maaru. Jedhi obboleessa ko. Mee karaa natti agarsiisi mee sarara dhufu. Yaa firoottan ko maaloo yaa obboloota ko amma kana waggaa amma kana na wajjin argara dhabdaniiti. Akkuma namichi kun natti hime Waaqayyo waa malee hin argine. Mana amantaa ko isheen jalqaba keessatti dhaladhe. Ishee keessa jalqaba keessatti argame ture keessaa Waaqayyo yoo lubbuu koo fudhata teessachumatti naa fudhatuuti. Yoo na fayyisa teessachumatti naa fayyisu maaloo daraa keessan bakka caballi jiru na keessa. Maaloo daraa keessa. Gaafa isaan ba'anii ji'a sadiin boodetti ishee gaafa koyin hin ba'u ta'an. Koyin naa ba'an. Amma turtii ji'oota sadii booda. Amma turtii ji'oota sadii booda. Obboleessa ko nagaa keedhaa maal? Nagaa keedhaa? Nagaa galata Waaqayyo na bartee? Lakkisi baruu hin dandeenya dhiifama eenyu jedhu. Sitti hin qabamu na baruu dhiisuu kee ji'oota sadiin dura garmalee dhukkubsadhee ciiseetan ture. Dhuftee na gaafattee turte yoo yaadatte. Eeyyee na yaadadhe akkam fayyite. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kun amma reefu xabala gadaa miti ba'uu koodha nagummaa koo duriitti deebi'e. Amma tiin fayyite ani qaroon koo
akkasumaanaaf waaqayyo silaan si jaallate anaan jibbe jechuudha akkas jechuu miti waaqayyo silaan ofitti qabe anaan ofirraa qabe jechuun gaafa sitti mee ture waaqayyo kan inni waa godhu sababa baay'ee qabaadhe sababa isaa sitti mee ture ennaa waaqayyo nu jibbeemni kan inni waa godhu waa mandumaan barsiisuuf obboleessa ko yoon fakkeenya lamaan tokko fudhadhee sitti agarsiise seenaa Alaazaarii yoon sitti mee Alaazaar nama fayyaa hin qabne nama maatii hin qabne ture rakkataa ture saree wajjin nama hambaa nyaatu ture obboleessa ko mana nawwee jalaatii saree wajjin hambaa nyaata akkuma dura sitti mee Alaazaariituma keessatti dhukkubsatu nama gargaaruutu hin qabaatiin hin du'e du'ees garuu gannata hin dhabne gannata waaqayyoon gale nawween garuu gara si'oolitti gale ammallee seenaa Barxamiyoosii yoon si fudhadhe Barxamiyoos uumama waaqayyootii kaasee ija hin qabu ture qaroo isaa hin hubatu ture namni Barxamiyoos irratti guggubu turan qaroo isaa maaf jaame haadha isaa moo abbaa isaatu waaqa yakkisiise laata moo isatu waaqa yakkisiise jedhanii wal gaafatu turan garuu Barxamiyoos sababa warri isaa yakkisiisan yookiin sababa ofiisaa yakka qabaateef ni obboleessa ko waaqayyotti waaqummaa isaa mul'isuuf uummata isaatiin barsiisuuf kanaaf jedheetu kunooti gaya obboleessa ko kana duras natti himtee turte ammas kunoo galanni waaqayyoof haa ta'u malee amantii koo ishee duraatti deebi'e sabalaati ba'ee nagummaa koo duriitti deebi'eera galanni waaqayyoof haa ta'u malee eeno kan biraa ammoo wanta sitti himu guyyaa lama sadii dhukkubsattee adaraa kee waaqa kee hin ganii mana amantaa kee keessa obsaaf amantiidhaan taa'e kanumaan sitti obboleessa ko adaraa dhaga Baruma tokko irra jirra natti fakkaata mana amantaa deemaa jirtu mini eeno kottaa bakka wajjin deemu tole